yaaddoon doolaara 10,000 15,000 yoo gaafatanii illa maallaqa sanii malee hin ba'u jaanis biyyarraa maallaqa kiyya ka jiru asitti deebiseetiin maallaqa san kafala. Garuu ammoo yoo maallaqni sun kafalamee yaaddoon ka ba'u ta'e magaalaan tun guutuu walibbatti. Sirra fagaadduus yaa'ummaa gara kan boosuma biiraa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أردفتوتا في كبجمتوتا خينيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في أردفتوتا خينيا جرجرتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا هركفون دعوة أردفتوتا خينيا كونوا رفنا ديمين الجرا إيش ترجمتن إيش جبت أيوة جبتن منو هكون بكم من هذا الجرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرتو أردفتوتا في كبجمتوتا ماتي جانا خينيا. مالك أبتني رفتنجي چون كيسان. هنولمو دبين أبليس خينيا يا دولا أكنوتي شك نبيرا خطتي أكنوتي ياديني أول نتاته أودوماتيك شوان نقول مجلساتيس غير وان نقول دسيساتيس كيسة جرتي ونين جيف سلا جرون دنيا قدافي جمشوا والبرا تنافين قدينو يادون إن شاء الله بإذن الله يروق بابا بودن إدوتي إلمانسا إدوتي ني أركما تناف متا قدين كابنو أدوي يادو ميلا يادو يلا تاوتيسي إن شاء الله قدوف تينياسي سنرتي مال تجرا تكشوني سنجم مجلس وهتن خراراجتي سندا برسا بالبلي أكما دورا بالبلا تكوغونين دبسجو نرج وفجيتي إيجاس بودا بالبلا خيني عنده متانكابو خاصة كيجارا متاكابا إسمرتي أملي بالبلا وانجي أني تجرا أنيلن بالبلا يادو دي متي بالبلا براتي بالبلا سامفوده irratti ichi deebifnaan najala khaafamu dide meewaan raajeedhaan bilbilee yaaddoon ana yaaddoodha jeetti kanne jarri arabaa ka yaaddoon bira jiru raajeedhaan jaan raajeerraa dhageenya. Xiqqoo takkammoo sagalee dhaga'uudhaaf mullee ni gammanna. Ganama kanaan narra bilbilee jechuudha. Hogguuniifin ati eenyuun silkiin ta'inna bilbileen silkii birooti yookaan telefoona birooti narra bilbilee jechuudha. Ana yaaddoodha jee. Sambooda nama biroo kanneen jechuudha. Hogguunii fi nama biroo kannu eenyuun jeeni yaaddoon nu bira jira. Inni maal si tahanaan jaan obboleessa kiyyaan jeen jechuudha. Tamam obboleessa kee eega ta'e inni jarraara. Jaartii isaa osoo hin taane dhalaa birootii wajjin dhalaa nikaa hin qabne jechuudha. Nikaa walitti hin qabne wajjin mana galu jira naan jeeni. Intala nikaa hin qabne nikaa walitti dhalaan beekamne takka taasii hojii waa walitti hin qabne. Tasii wajjin jechuudha hariiroo hin qabne sanii wajjin mana galu jira. Nanjani sanifu obboleessa keessaatu akkamitti kan wal najan ay lakki akkanan gooneenan tamam yoo isa ni barbaada ta'e doolaara 10,000 sarraafarra nu noqinaan jaan anammoo bikka isin jirtan natti himaadha maallaqa naatu fidee dhufan jeen la naan jan jechuudha sanifu maallaqa sanis anniin fidaan jeen malee isiniifin fidaan jeen jechuudha malee sarraafaa isaan silaa irra naannoo noqiyyan sanis lakkoofsa sirraa nuuf hin kanne lakkoofsa sirraan fudhanne maaliif na rabbashaa jirti jechuudha. Bareeda maallaqa doolaara 10,000 fidaadha. Yaaddoo samboodanii harkattanii waanjuu siin jaan jechuudha. Akkasumaan jaan. Afaan Arabaatiin. Ijaanuu ni agartan jechuudha. Bareeda daawwattoota keenya waa'ee yaaddoo akka boof maallaqa gaafatan kun isin yaaddeessin isinillee maallaqni isin yaaddeessin yaaddoon doolaara 10,000 15,000 yoo gaafatanii illa maallaqa sanii malee hin ba'u jaanis wallaahi anaatu kafala biyyarraa maallaqa kiyya ka jiru asitti deebiseetiin maallaqa san kafala garuu ammoo yoo maallaqni sun kafalamee yaaddoon ka ba'u ta'e magaalaan tun guutuu walibbatti. Mucaan sana keessa jira. Walillaa qabdi. Namni maallaqaan walidhee yoo walirraa buufachuu ta'e dalagaanuu nuu baate guyyatti nama 50 ol hidhuu dandeenya yoo maallaqaan namni nama hidhee waan akkasii ka godhu ta'e ilmaan Oromoo irratti qarshii takka fudhachuu jechuun nama hiitee irbuudha cubbuudha ammoo hattuu wajjiin walii galtee waan akkasii daleeydu torban dakaa bakka isiin amatattuu hin baane san nama geessuu danda'u nuti ifindaannu akkan akkasiin jennu yaaddoon odoo heera qabeessaan mootummaan beeytuun bakka nuti beeynu bakka mootummaa dheeyinee gaafannee as baasuu dandeenyutti odoo hidhame daqiiqaa 20 taa'u bakka anan beekutti osoo hidhame daqiiqaa 20 osoon araba tokko fudhadhee damaanaa irraan goone ana mataa kiyyaa turraa damaanaa ta'ee baasa qadiyyaa fedhe odoo qabaate garuu bakka nuti hin beeyne hattuu waan akkanaa amma duraas dalagaa turte san harka bu'eeti
maallaqa gaafatan. Dubbiin maallaqaa isin hin rakkin. Maallaqni maas akkanuma fuunee yaaddoo fidaa inni namaa geessinuu hin jiru. Maallaqni akkanumatti sarraafaa isaan sitti erganii sarraafaa irratti doolaara 100 qooduu jaani. Amma kanatti bahaar mucaan kun dhugaayyoo jaartii isaa taate ragaa waraqaatti qabu san fidatee haa agarsiisure yoo jaartii isaa taate maqaa buusee waan takkaa jira asirratti dhugaa keeti waan takkaa jira. Amma fakkeenyaaf biyya tanatti Arabaas haa ta'u Oromoos haa ta'u intala abbaan niqaa sii godhe akkanuma fuutee manatti hin galfattu. Abbaan eega niqaa sii godhe booda fedhu biyyarraa niqaa sii godha fedhu as jiraatee abbaan niqaa sii godha. Eega abbaan niqaa sii godhe booda waraqaa maariyaashaa tagguu dhalaa hojii karaa deemtu. Isin tun ajnabi moo jaartii teeti jaartiiti jettee waraqaa ol baaftee galsiiftu saniitu jira. Mucaan kun odoo dhugaan jaartii isaa taate jalqabumaa danuu kanan turu. Waraqaa qismii dhaqeeti qismii mootummaa tan namni beeku mootummaan beektu dhaqeeti kunoo jaartii xiyya takkanaatu bakka akkanaa jira jaartiin xiyya tana waraqaa sittiin qaba niqaas waliin qabna abalu bira jirti naagaluu didde isaatu naagalchuu dide je'ee mootummaa heera qabeessatti fidee jaartii isaati jee akkasi gurra qabanii mootummaan galchite inni waraqaa sanatti qabanna bintee dhugaadha. Wanni ni sinjeefte haasoo kana dubbaddeef ni beekta miiciyyoo tana eeyoo akkasi dhugaa jaartii isaa kataatu taate mush yaaddoo dhohoysoo osoo hin taane fidee kunoo jaartiin tiyya tanaa jee seera guutee seeraan as bahee maaliif waraqaa saniin jaartii isaa san akka jaartii isaa ta'u hin dhugoomsine wanti ammas deebi'ee jaartii tiyya narraa fudhate jaartii tiyya hojii mana galaa jee maqaa buusuun kun waan takkaa bara. Miiciyyoon jaartii isaa ta'uu dhabu waan nuu mirkaneessaa ammas waan nuu mirkaneessaatiin siin. Fedhuun haati qabaata fedhutti qabaachuu baata micoon jaartii isaatiin. Akkitti jaartii isaan ta'in qadiyyaan amma yaaddoon itti qabame jaartii tiyyaan mana isaa jiraadha. Akkas kaanis bartan. Maallaqa nama gaafachuun tun amma maal jechuudha. Fakkeenyaaf yoo jaartii kada butee anama bakkaan jaartii tiyya dhabeetti wanni maallaqa naqa qabachiisaan jiru. Amma araboonni maallaqa raajee gaafate kun araboonni hin gaafanne. Faraankee isaanii raajee maallaqa gaafatan. Akkuma miciyyoon irraa maallaqa jalqaba maallaqaaf jee fidee taariba uummata taaribaa biraa fuudhee dalagaa kaa'ee irraa nyaachuu jirutti arrallee yaaddoorraa maallaqa Oromoo naa buuftu maallaqa sannaa fi arabni iddaa qooddannaaf deema. Summi si godha maallaqa san. Yoo maallaqni sun kafalamee yaaddoon beellee maallaqa san odoo hin nyaanne bakka sanirraa hamtuu dheetaa. Ani dhaamsaan sii dhaama obboleessa nu boodaati. Nama bakka malee bu'uusaa feenuu miti. Xiqqeenya nu boodaati. Xiqqeenya nu boodaa nutilleen hammeenya irra dalaguun feenu sababa keetiin maatii teeta nagayaa rakkoo keessa galchuun feenu obboleessa kiyya yoo rakkatte akkuma biraan na gargaaraa ji si gargaarra xiqqoo qabnurra. Ammoo obboleessa kee hattootaaniite maallaqa hanqanaa nuu buusuu jettee ati silaama sababa saniin maallaqa barbaaduu deemtu kun maallaqni sun yoo kafalamellee summi si godha odoo ati maallaqa san hin nyaanne dachii jalatti hidhamta. Dachii jala yaaddoo hattuu hiisiftee miti ati ammoo mootummaa seera qabeessa harka qurxum gootee sirraa murtuuniin dachii jala si hidhaan. Si sodaachisuufi miti si dhaadachuufi miti si sodaachisuullee fadhu xiqqeenya na boodaati. Karaa gaarii irra si gorsuun fadha malee hammeenya si dhaalchisuun fadhu wanni ati godhu jirtu kun waan hin taane. Yaaddoon namaati maallaqa jijjiirrattuu miti abbaa ilmaaniiti doolaara 10,000 miti doolaara 10,000 takkaa'uu bakka irraa fidee sii hannu hin qabu yuutub dalageennaan bizineesa tolchan seeyinii saniifuu wanni kun sirraanii malee araboota irraanii miti if duuba deebii waan itti jirtu kana xiqqeenyaan dhabdu karaa maleen jirajii karaa irra deebii gurbaa akka bahu godhi qarshii arabni nama gaafatus dhiisaa jiini arrammaas. Yoo yaaddoon sababa kanaan maallaqni dhibbi takkalleen doolaarri kafalamee bahe boru nama biraatu haala sanitti wal ilee maallaqa wal gaafata. Kanaafuu wanni kun siifillee gaarii miti. Maatii keetiifillee gaarii miti. Akka obboleessa tokkootti dhaamsiniin ansiif dhaamu rakkoo ta'e qofa furachuu irratti xiyyeeffadhu. Rakkoon ta'e yoo intala taate intala niqaa itti qabda. Mootummatti hin geessinii waraqaa niqaa anaf fidii qoottu. Waraqaa niqaa taragaa qabdu. Ta bakka beekamtuu takkatti qaadii beekamaa biratti niqaa godhatte guyyaa wajjin taarikaa wajjin baatii wajjin bara kana keessaan godhadhejii naffi diikottu anaas si tarakkabsiisa. Yaaddoomi magaalaan tun guutuun abadan miciyyoon tun isa biran deeyitu ootte itti gaafatama anaas si fudhata akkasi bira galtu. Jaartii tee taanaan waraqaa niqaa ta'e ta'isi qabdu amma weetisaaf kiyyaannee erginaan daqiiqaa 20 keessattiin fuudhee jaartii teeti haadhatee bira sii geessa. San dhabdaa
dubbiin karaa biraa deemti. Akka karaa biraa waliin oofne obboleessa kiyya akka obboleessa tokkootti hin dhaamsisii dhaama. Dubbiin tee dubbii miira keessa nama galchitee hammeenya nama afaanii baaftu karaa hammeenyaa nama ooftu saniifuu akka hammeenya waliin oofne daawwattoota kiyya dubbumaa miira keessa nama galcha namni ijoollee yaaddoo kana arku galii akkatti mana fi ilmaan fi keessa gachiisuus hin qabu. Tanaan miira keessa nu galchu jira. Dubbiillee dheeradhee dubbiillee guddadhee dhiifama obboleeyyan kiyyaa fi carraa kanna fidadhee. Okay, gawa hunda bahar dubbattee jirta. Dubbii irra deddeebianii akaa'uun faayidaan qabdu beektaa? Saniifuu karaa hojii deemanii karaa gurbaan kun akka bahu deemudha malee wanni biraa tokko inni goonu hin jirtu. Ani asirra waan hin dubbaddu hin qabu. Wanni namni tokko gaajollee tana rakkoo isin keessa jirtu haala tana baatee ala jirti. Wanni dubbaddu hin qabu waan inni asirratti waan hunda dubbattee jirta. Akkasuma obboleessa kiyya itti yaadi akka baarsinjee kana yoo goote nu jalaa baateen siinjaa. Dhuma sanii nuti maallaqa isaan nu gaafan akkana walitti illee nama hafaluu hin danda'amu. Nuti hangas jiru jechuudha. Ati mataan kee osoo gurguranii doolaara 10,000 baaf haqaan sitti himan. Nuti immoo yaaddoo doolaara 10,000 miti 20,000 kafallee ni baafna. Garuu ammoo namaaf karaan bannu. Nuti malee yeroon dhufataan malee yaaddoon bahuun isaanaatu jechuudha. Atis akkatti hartan seeni. Waagaa keenya kan. Sodaachisuuf miti kan dubbachaa jiru. Garuu karaa seeraatiin akka ta'etti jechuudha kafaltii nirkattaa jechuudha gatii ta'e. Ani kanaan jechuu barbaada. Hedduu takka itti yaaddus barbaachisaa ni goota taanaan godhi. Hin gootu taanaan ammoo miyyoo ni goota wanni isin jee miyyoo dhuftee fudhachuu barbaaddaa? Akka baharsiin jedhe godhi. Ati ilma dhiiraati. Kan hiitees ilma dhiiraati waan ta'eef. Hin barbaadu taanaan ammoo nuti karaa nu baasuu nuti beekaa. Illee nasarra waan hin jiru yoo maallaqa araba nyaachisuudharra dhufee maallaqa yaaddoodhaan baasan san naa kan naa je'ee kannaniif irra caala akka hiyyatti. As baasee yaaddoo bikka inni jiru ilmaan irra halaala isa kaa'urra inni as bahee maallaqa sila araba nyaachisee araba irraa illee isa dararuu fadhu san as baasee maallaqa saniin fadhaa naa kan haa jiru ni kannaniifi. Irra bareeda. Irra bareeda yoo rakkoo qabaate akkuma reefu jee ammoo rakkoo tanaan qaba mijiyyoo sin barbaadu na gargaara akka obboleessa tokkooti obboleessa keenya xiqqaadha ni gargaara. Akkumaan jee immoo irra deebuuf osoo hin tahin dubbiin mijiyyoo qabatamatti. Jaartii teetaanaan yaaddoon dubbannuufis as keessa wanni takka taniin dubbachuuf aduu jira. Faraan viidiyoo tana ni dhaggeeffata. Yaaddoon dubbannuufis ilma Oromooti. Michoon ati jaartiitii jechuu jirtus intala Oromooti. Atiis ilma Oromooti. Isin sadeenuu nuuf takka. Garuu immoo wal zallamuu keessan hin hayyamu. Atummaan michiyyoon sayyoo jaartii ta'in ta'in jaartiitii jettee zallamuu intala dhalaati siif hin hayyamu. Jaartii teetaanaan ammoo yoo yaaddoon jaartumatee jaartitee miti jeessa zallame akkasii sin hayyamnu waraqaan kaan irratti ergi michiyyoo haadhatee bira anaatu beeysa kilmaa tokko osoo hin gaafanne deema sanbooda yaaddoo barbaanna yaaddoon sanbooda isaa bahu yoo san hin tahin dubbiin akkuma reefu jee waliin qilee nu buufti qilee akka waliin buufti guddaa fi xiqqaan wal fakkaatee waan takka dalage akka nuun hin jenne xiqqaan guddaan xiqqaarra wayyaa ta'uu qaba tanaaf tana dubbachuu jirra booda immoo dubbiin akka ta'eetituun guddaa fi xiqqaa tokko gooti. Akkuma ati yaaddee nu yaachifti jechuuf hin jaa. Akka karaa ati deemte dubbiin nu oofne obboleessa kiyya. Keessa deebii waan hin ansiin jeetana keessaa waa guurradhu tasii taate fayyadami tasii ta'uu baatte firraa dhiisi karaan ansiin jee kun guutumattuu nan baasu yoo keettu taate waliin qilee bu'uu keenya beekadhu nu hundi hidhata teenya. Yoo inni nu hidhaa jiraatte guutuun keenya hidhaata teenyu rakkoon qabu akkasiin siin jaa dubbiin ammoo booda hallayyaa biraa akkasiis buuftee nutilleen maqaanuun arrabsine kun hidhaamsa koo isa maayyii isa xumuraati fixadheen jiran. Akkasii daawwattoota keenya isinitti dheeressinee jirra rakkuma isin beeytaniitu tanuu kana nu dubbisa malee ammeenya namaaf qabaanneetii miti saniifuu hanqa hafuura yaaddoo kabiraa dhageenya walitti deebinutti bi'iznillah insha Allah rabbiin odoo ooleen bulchine yaaddoo as baasa akkuma dura jenne saniifuu assalaamu alaikum warahmatullahi